De July kudha tokko oduu mararfamtu. Waa'ee lammiilee Oromoo biyya Yaman magaalaa sanaa keessaa buqqaafamanii magaalaa Adanitti darbatamanii oolmaa guyyaa irraa guyyatti gochoota nama dinqisiisan argaa jiraachuun keenya waaqnis laftis ragaadha. Akkuma mata duree irratti ibsuuf yaalletti lammiileen kun ilmaan Oromooti. Koola galtuu fi kooluu galtuu otoo ta'anii jiruu dhaabbanni mirga dhala namaa akka waan hin jirree tokkotti yeroo nu ilaalu kabajaan mirga namummaa nutti dhagama jennee gaddina. Nuti gurraachota Afrikaa Itoophiyaa sabaan Oromoo jedhamu irraa argamuun keenya yakkaa miti. Yaa ta'u malee daa'imman guyyaa 15 fi daa'imman ji'a tokkoo fi daa'imman waggaa tokkoo hanga waggaa 4 wajjin lafa saaraa taate keessatti aduun affeelamaa jiraachuun keenya ragaalee gurguddaa qabna. Bifuma kanaan kan itti fufu yoo ta'e hidhamuun tumamuun rakkachuun du'uun keenya waan hin oolle. Kanaafuu ilmaan Oromoo addunyaa kanarra jirtan waa'ee keenya akka qubanu qabaattan isiniin jenna. Baqattoonni Oromoo biyya Yaman magaalaa sanaa irraa buqqaafamanii Adan keessatti rakkachaa jiru. Sadarkaan amma gubbaa jirru sadarkaa maraattummaatti siiqaa jira. Sababni isaa namoonni hedduun sartifikeettii riifuujii erga ta'anii waggoota 12 oliif ukkaamamanii jiru. Riifuujii ta'uu malee waan gargaaramanis hin qabani. Sirni ukkaamsaa gurraacha Afrikaa Eeshiyaa keessatti adda durummaan hojjechaa jira. Nuti baqattoota ta'uu malee waan baqataadhaaf godhamuu qabu argachuus hin dandeenye. Rakkina kana kan nutti fide baqattoota Oromoo ta'uu keenya. Ummanni Oromoo biyya adda addaa keessa jiraatanii fi hayyoonni Oromoo waa'ee kana irratti xiyyeeffannoo kennuu qabdan. Nageenyi fayyummaa isaanii hedduu nama sodaachisaa jira. Dararamaa sadarkaa duraa abiddaan gubachuu yoo ta'u inni dhufaa jiru ammoo affeelamuu yookaan waxalamuun keenya waan hin hafne. Ilmaan Oromoo addunyaa kanarra jirtan nuuf iyyaa nuuf tumsaa qaamoleen dhimmi baqattummaa ilaallatu hundatti dhiibbaa nuuf godhaa isiniin jenna.